Seenessa gabaabaa barreessaan Shaaloom Nagaasaa kan seenesse Boonaa Abarraa Taajabbii. Gaafan taa'ee siif hojii kee ilaalu utuu dhalachuun kee hafe ta'ee maal gaarii ture jedheen ofii kootti asaasa. Deebiseen ammoo yaada kan koo kaaseen lakki ati baga dhalatteen jedha. Silaa utuu ati hin dhalatin hafte ta'e ammoo maalummaa hamminaa fi namni hamaan akkam akka ta'e hin barinan hafa ture jedheen yaada koon wal harkaa fuudhee afarsee ofumatti dubbadha. Nan yaadadha guyyaa jalqabaa sana gaafaniifatti wal baru. Ani siifan du'aa siifan wareegamaa ati somba kootii ansiinan arganaa yerooti naan jettu jechoota filattee arraba kuullattee hin fakkaata dhugaa somni keessa hin jirre. Edaa anatu hin hubanne malee fakkeessuun hojii keeti dhugaa of keessaa hin qabdu. Yaada keetiin bujunjurta akka niitii dhirsa lama qabdu. Egaa tureenaaf galus ergaan miidhameen booddee harkaa nyaataa harkaas dhugee utuu irratti hin baramin haammatee dhungachaa Yihudaanuu dabarsee gooftaa isaa kenne. Egaa maalan jedhaa miti ija hojii keetii nyaadhu dhugaa barbaacha ka'i wayyaa buusii maraadhu ta'i sareedhaan qixxee funaani lafiif raqa waan arganiin si haa waamani hin qabaatin maqaa awwaala gidduu taa'i hin argatin nama mixii lafaa ta'i hunduu sirraa haa ejjetu tasa walsiif hin qabatin godoonati ijjeertu sin taajjabe dhugaa ilmoo waaqa allamuu si waamu atis na hin dhayin maqaa an lamuu si waamu atis na hin dhayin maqaa.